Waan socho'u kutaa kanarratti maqaa isaanii dheeraa Waaqayyo. Okay. Hundumaadha malee. Dheeraa. Bakka buusa. Hunda jechuun qeeransi keessa jira moo keessa hin jiru waan socho'u keessa? Na dhaggeeffadhu maqaa isaanii dheeraa kutaa kana irratti waan hundumaa nyaatanii fixan kan jedhu jira. Yoo de maqaan moggaafamee kan biraa nyaadhaa jechuu miti. Yoo de yoo fakkeenyaaf amma jaldeessa akka nyaattu yoo jedhe jaldeessa akka nyaattu maqaa moggaaseef. Amma kanarratti in general gamta waliigalaan kuni leenca adurree hantuuta nama waan socho'aa hunda Waaqayyoon walitti galche akka nyaata isaa ta'u miti. Personal logic kun. Okay, yana gatti gobas namni wangeelatti amantame khabiraa soo. Yeah, thank you so much. Good try. Good try. Abadan. Maqonna makana kan nida soo jedhu haa dhufu. Abadan. Afaan Oromoo le nama barsiifna, wangeela le nama barsiifna, Waaqayyo le nama barsiifna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga wangeela dubbisne urji. Afaan Oromoo kanumatti jira na diduma waayee. Dubartiilee san hunda deem waam yoon jedhe takka keessaa yaa hin jenneen. Dubartoota san hundumaa laal. Warri TikTok irra jirtan kumaa fi dhibbese warri TikTok irra jirtan kun hundi noqotaa hin jedhe tokko keessaan nam bisne jechuun gamta. Waan socho'a, waan munyuqa, waan socho'a jaldeessi, qamaleen, urjiin, aniis hundi. Waliigallee wantoota kana nyaatee isin godhe xayyaara faanaan jira xayyaarri yeroo san jira. Konkolaataa waan socho'a. Jedhanii gara cittee naa jiru haa cittu isin gorra uree. Maal gaafaan handuyyaa sana nyaachuu qabdan. Yoo islaamni awwaale qabrii dheexxee na baafattanii. Isin warraa jalqaba nama biraa irraa jalqaba. Akka intola sanuu abumaas kun nama Waaqayyo jettanii. Amma isin qeerramsa nyaadhaa jedhee jettan qeerramsa osoo nyaate namni qeerramsa nyaate gootaa bare. Akkasii. Laayifii TikTok irra ta'e. Tokko kanaan jedhe immiyaa'u malee immiyaa'u naan jedhe. Abboonni hin nyaanne immiyaa'u naan jettaa hin jedheen. Amma sababii abboomiin kun kennamee fi beekutu barbaachisaadha beektaa mo'as. Abboomii miti barkun. Jechuun ilaala iddoo kanatti waan takka adda baastee hubachuu waan itti qabdu. Nagaan siifaa ta'u. Iddoo kanatti. Nagaan siifaa ta'u dura akkam fayyaa jedhe kaa. Nagaadha mini. Fayyaa galata rabbii baga jiraatte. Iddoo kanatti wanti itti adda baastee ilaaluu qabdu maal siin jechuu barbaadeeti. Waaqayyoon nooyidhaanii abboomaa jira. Waan socho'u hundumaayyuu soora sii godheeraa yookaan akka ati nyaattuuf ayyama sii godheeraa jechaa jira. As keessatti garuu anis dubbiin ati jette sun kijiba. Ilma namaaf kennaa jira. Namarraan adda waan ta'e nyaadhaa jedhe malee ilma namaa nyaadhaa miti. Waan socho'u keessa you are included waan socho'u jedhe wantoota socho'u jedhe nyaata isiniif haa ta'u jedhe. Seerri kun namaaf kennamaa jira waan ta'eef namni kun nama nyaatu. Akkuma namaatitti namaa kana jaldeessanii nyaattaa? Iddoo sanatti amma fakkeenyaaf nooyi ajajamee jira nyaateellee jira. Waan nuu ajajame nuu qofa moo isin hin laallatu? Yoo akkasii kan deemtan taate wangeelli takka keewwani takka isin hin laallatu. Ergaan warra Ximooxiyoos isin hin laallatu. Ergaan warra Filiiphoos isin hin laallatu. Nama warra achitti erge warra sanitti yootan nuu eege jettan. Ilaala kamiin beektaa mo'as amma fakkeenyaaf anillee amantii kiristaanaa irraa miti garuu waan dhugaa tokko dubbachuu fi macaafa kakuu moofaa keessatti nabiyyoonni gandatti ati kiristaana moo islaama moo waaqeffata? An hundarraa iyyuu bilisa. Eega taate hundarraa bilisa. Wangeelli waan hunda isin hayyame fakkeenyaaf Quraanni waan hunda nabi Muhammadoo waan hunda hayyama sii godhe yoo jedhe Muhammad qofa moo saba isaan ilaallata? Amma dubbiin kun bari isiniif illee eeyyamamaadha. Waan hin jedhe afaan Oromooti ati uummata irraa walabatee waan si gaafadhe. Yoo Quraana kana keessatti amma fakkeenyaaf waan hunda halaal nyaata isinii goone yoo Quraanni kan jedhu taate Muhammadiin Islaama na laallatamoo na laallatuun siin jedha. Iddoo kanatti nooyi qofaa fayyame lala. Aboo afaan Oromoon beeku kunis waanuma akkamtu dhufeessa. Mee ati akka jettu Yesuus waaqaa miti jedhimee dura namaatti taateen silaa Yesuus waaqaa miti jedhime. Yesuus nama akka koof akka keetiidhaan Yesuus waaqaa miti jedhi. Yesuus waaqa miti. Maal wangeela irratti haasatu waan siin jedhe Quraana kanarratti na dhaggeeffadhu Quraana irratti waan hunda nyaatee siin.
Gadaan 100% kiristaana miti Abu Muaz. Gadaan Min kiristaanaan beeka. Eega masirra beeka kanumaa afaan Oromoo akkuma jechuun akka ilma namaa Garuu waliigala mu'asira dhugaan beeka jettee dhugaa namaas hin dabsin. Macaafaanis akkuma keettiin beeka. Iddoo sanatti waan sin Waaqayyo nama tokko ajajaa jira. Nama tokkoof ajaja abboommii kennaa jira. Gada namni okay quraanni kun nama tokko kanname immoo nama hedduu kanname quraanni gaafa kannamu. Quraanni isin kan jettan egaa Muhammaditti Kan nuti jennu isin jedhu okay macaafni gartee kakuun shanan eenyu kanname. Macaafni kakuu shanani. Macaafni shanan seera uumamaa ba'uu keessa deebii eenyu jedhan kun eenyu kanname eenyuuf kanname eenyu caafe. Macaafota seeraa kana kan kenname Muusaatti kenname. Macaafa seera okay macaafni seeraa san Muusaa malee qaama biraa tokko laallatuumi. Muusaan immoo guutummaa biyya lafaaf illee afaan Oromoon si gaafachuu jira. Okay Waaqayyoon abboomii okay abboomota qubaan caafee Museetti kenne moo namatti kenne? Isa Muusaatti kenne abboommiin kurnan sun guutummaa waan si jedhu qofa na deebisi. Eega qaama waan nuyi didde wangeela kanaas akka kan Musee caafata Musee kenname qubaan Waaqayyo gaafa Siinaatti yaamee kanneefsan Museetti kenne moo qaama biraa kenne? Muusaatti kenne gaara Siinaare. Saba isaa laallata moo hin laallatu? Saba isaanii ilaallata. Goobas Nuhitti waan ni dubbatame saba isaatiif maatii isaanii laallata moo hin laallatamu? Maatii isaanii ilaallata garuu maatii isaan ala kan jiran ilaallachuu waan siin jedhe waan ni gartee Waaqayyoon Nuhitti dubbate saba inni keessa jiru community isaa biyya isaa maatii isaa hin laallata moo hin laallatu? Amma dubbiin kun maal akka ta'e naa deebisi akka nyaadhu jedhe moo nyaadhaa jedhame? Abboon naa deebisi kana qofa naa deebisati immoo dura naa deebisi ka maa gaafiin hin jedhin gadaa ko wanni Nuhitti Waaqayyoon dubbate maatii isaas saba isaas hawaasa community inni keessa jiru hin laallatamoo hin laallatu naan jedhi ragaan si fida. Iddoo kanatti amma laal nyaadhu jedhe moo nyaadhaa jedhe afaan Oromooti gadaa kiyya afaan Oromooti pheenxee keessa jiru islaama keessa jirtu achirratti hundaa'een sii deebisa kaa akkuma ta Musee naa deebiste Musee kanname saba isaanii laallatan naan jette waan jedhe dubbiin Waaqayyoon Nuhitti dubbate maatii isaa irraa jalqabee ganda isaa safara isaa biyya isaa ni laallatamoo hin laallatu. Dubbiin amma laale kan isin jechuu jiru maali ni beektaa iddoo kana dubbisii isin jechuu jira. Nyaadhaa jedhamoo gada afaan Oromoo haasa'u jira moo Ingiliffa? Anis afaanuma Oromoo haasa'u jira bar. Okay let me ask you again irra deebiinsi gaafadha waan jumping on if dura deemu jirta na dura hin deemin na hojii deemu. Wanni Nuhitti Waaqayyoon dubbate isaa fi maatii isaatii fi saba isaa community biyya isaan hin laallatamoo hin laallatu. Akkas godhaa yoo jedhe ni laallata. Godhi yoo jedhe moo isuma ilaallata. Abboo waan siin jedhe dura naa deebisi. Waan san siin gaafanne. Waan yeroo Waaqayyoon Nuhitti dubbatu kana dubbiin inni itti dubbate kun isarraa jalqabee maatii isaa saba isaa hin laallatamoo hin laallatu. Haaluma jarrisa akkanumatti nama rakkuun gaafa waan dubbatee salphaa kanarratti. Kai biyya lafaa maqaa Abu Muazin. Tana saachuu. Hundi si gaafas dhufte jaanjoo tana duratti maali jedhan akkana? Bari nagaan seefaa ta'u. Oh, alaikum salaam. Jirtu? Naguma. Nagaa. Waan si raafita keessa deemtee dhuftaa isaan si raafitadha. Waan si gaafadde naa deebisi kaa. Gada. Abboommiin Nuhitti kenname ilmaaniif hawaasa naannoo isaa saba isa fakku inni laallataa siin jedhe jira. Goobas ameen. Goobas dhageessanii biyya lafaa wanni Waaqayyoon Nuhi dubbate isarraa jalqabee maatii isaa saba inni keessa jiru san hin laallattiin jedhe. Okay Waaqayyoon yeroo gartee Nuhi dubbatu wanta socho'u waan gartee lubbuu qabaa hunda nyaata isiniif haa ta'u jedheen moo nyaata isin hin ta'in jedheen. Nyaata isiniif haa ta'u jedhe ilaala amma iddoo kanatti siif haa ta'u jedheef isiniif haa ta'u jedhee isaa adda baasu. Isiniif is general. Isiniif jechuun is everyone hunda keessaniif jechuu. Isiniif haa ta'u jedhe taanaan dubbiin kun riili dhugaadha jechuudha. Okay dubbisi. Jedhee jira hunda isaaniif jechuudha. Danoomaa agarsiisa. Okay sii dubbisaa qoy sii dubbisaa ishee. Siin argisiisaa okay.
Okay. Akkana jedha. Wanti jiraatee socho'u. Wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u. Isiniif jennaan kun danooma agarsiisa. Nama lamaa fi sanii ol jechuudha. Akkas jedha. Baay'ina Wallahi akkas jedha. Si agarsiisa. garsiisu itti gadi qabee si garsiisu. Laal. Ay, akkas taanaan sirriidha. Laal waan ni kiyya gadaa kiyya laal. Qoy yoo si Ilaali Abumaas asirratti waan isin mormuu jiru maal inni beektaa? Siifa ta'u yoo jedhe isa qofa ilaallata. Individual. Yoo jedhe Akkas individualidha. Qoy wanta qalama kiyya tokko isaan kaaye. Qalama. What is my pen? Si argisiisa laal eegi. Laal. Qoy. In argita laal. argeetiin jira. Isiniif haa ta'u jedhe bakka argeetiin jira. Akkas. Kanaan jedhee ni bara. Kanaan jedhee qaama waan gamtaa dubbata. Okay. Waan Waan socho'u yeroo jennu. gamtoomina kun. Akkasi. Waan socho'u yeroo jenne qaama waan socho'u jechuun wantuma lubbuu qabeeyyii waanuma socho'u jechuu miti. Waanuma bineensota yoo balali'ees yoo Booyyeen bineeldes achi keessa jira. Bara amma fakkeenyaaf. hunda iddoo ta'a tokkotti jechuun booyyeen kana jedhe oolma. Iddoo sanatti waaqayyoo garuu booyyeellee osoo nyaatee isarratti cubbuu miti jechuudha. akkana jechuudha. Kanumaan jedhee ni baran. Uumama jechuun waan socho'u hunda jechuun kana jedhe waaqayyoon raajii tokkotti nabiyyii tokkotti yoo dubbatu garasiin hawaasatti inni akka ergaa kana dabarsuu miti wayi ofii dhiifata. Hawaasa akka barsiisuu Ilaali miti. anillee asirratti gaaffii tokkoon si qaba. Okay. Go ahead. Atama fakkeenyaaf nabiyyoota darban hundumaatti akka nama islaamaatti akkatti ni amantaa. Eh. Saniifuu noo illee nabii rabbiiti egaa ergaa akkana ta'e wanna kana waanuma barbaade nyaatee darbeera jettee maa amantaa meeriyatis. Ani hin jedhu hin amanu. Hin amanu akka quraanaatti malee akka kun irra kaayan malee waaqayyoon waan hunda nyaadhaa hayi waan socho'u jechuun bara. Tawraatiitti naman to'atu. Du'a kun tawraatii miti ree waan ergaa kun tawraatii mi bara. Tawraatii miti Waan Muusaa irratti kan bu'e waan tawraatii miti. Okay waaqayyoon Museedhaaf seera uumamaa kenneef moo keessa deebiidha moo ba'uudha moo maal kenneef? Laala asirratti waa tokko siin jedhan fakkeenyaaf. Akka quraanaatti kitaaba rabbiin kitaaban isaanii kan tawraat zabuur injil isaanii kanneen malee seera uumamaa keessa deebii kenneef jenneen amanu. Tawraat eenyu irratti buuse rabbiin? Maal jetta? Tawraatiin eenyu? Musee. Iddoon kun iddoo sanatti dubbataa jira. Tawraatiin. Kutuu beeka jedhe atis Kitaaba kenneef jira. itti amantee jirtaa mere? Okay. Waaqayyoodha eega kam kenneef ree? Okay. Maal jettanii seera uumamaati moo ba'uudha moo leewwata moo lakkoofsa moo keessa deebiidha moo iyyaasuudha moo? Atillee itti amantee jirta malee ilaalama kenneef? kiristaana qofatti osoo namanne quba qabu hin kanatti. taane. Atillee dirqama itti amanuu qabda bara. No nuti bar waan kitaaba isaan kennamaniif kitaaba inni rabbiin kitaaba kennineef jedha. Kuni waan ofii barreeffatee jedha kun jechuun eega shan katabee jedha. Waaqayyoon waan inni itti kenne sanitti amanu. Yesuus illee waan itti inni kennetti amanna malee Yesuus maal kenneef yoo jennee macaafa kana kenneef no waaqayyoon mee macaafni waan Yesuus kenne waaqayyoon hin jiru as keessa. Museen wangeela waaqayyoo lallabuu ture mee wangeelli Yesuus lallabuu ture mee as keessa Maatiyus lallabuu ture Marqoosi Luqaasi. Yesuus wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuutti ture. Wangeela inni lallabe sanaanuu nan dhabe. Nama jiru kun kan Yesuus lallabeedha. Anillee sun anaaf gaaffiidha. An kan isin jedhu ergaa akkana ta'e erga wakutuu bijadeeti kitaabota amma dura nabiyyoota irratti bu'anii isin islaamii. Ni amana dirqama islaamummaan akka nuti harkaan imaan amanuu keessa kitaabota the books revelation waaqayyoon isaanii kenne Muusaa Abrahaam hunda isaaniitti amanaa nuun jedha hin kennameef jennee amanna malee abbaa jechuun hordofnee duuka deemnee seera isaa bulla jechuun hin kennameef jennee akkuma kitaabicha nuyi waan kenname wayi nabi Muhammad quraana kenname maal kitaabicha akkam goona nuti jechuun akkamittiin seenaa islaamummaan adamirraa jalqabe erga ta'e kitaaba isaan durirraa kaasanii itti fayyadaman akkamittiin seenaa nabiyyoota darbanii rabbiin kitaabaan kenneef jedhe kitaaba rabbiin nutti mi abaluuf akkana kan jedhe kan nuti min maaltu nu galche nuti amma kitaaba Museedhaaf kenname kami mee eessa jira akka quraana tawraat jedhu agarsiisuu dandeessa tawraat hin jiru mee injiil Yesuus kana injiil kan jiru wangeela irraa agarsiisuu dandeessa hin jiru san dhiise warra walgahii godhaniiti bar kana harka baay'inaan bar kitaaba 66 kana fudhatan kaan dhiisanii akkasini beektaa miti
So, Gaaffiin kun qofatti gaaffii miti. Anatti illee gaaffiidha. Fakkeenyaaf Yesuus wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture jedha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo inni lallabaa ture suni isa kam akka ta'e anaaf illee gaaffiidha. Kan amma jiru kuni isa Yesuus lallabaa turedha kun dubbii Yesuus lallabeedha. yeah. Inni inni ofii isaatiif lallabaa ture sun Qalbeen isa kam kota yoo seenaa jenne inshallah. Qalbiin na biraa geesse. sunillee anaaf gaaffiidha. Mee akkamittiin iti wanta Muusaa fa'aa irratti bu'e kitaaba san dhabdanse? Maalitti goona nuu hime rabbiin kitaaba kanneef jedhee meebbo. Kitaaba harka qabannee deemnaan nuti. Rabbiin an kitaaba kan hin dheeyne bachiisanii jaarraa dhibbaa kuma meeqaa waan eessatti ta'a. Uummanni biyya san sabni sanuu kitaaba dhiisii namni nu lafarra hin jiru. Olbeen assalaamu alaikum. Ani akka kiyyatti yaada siin mormullee hin qabu. Maaliif jennaan baay'iliin kun guutummaan guututti dhugaa irraa fagoo akka inni jiru nan beeka. Fakkeenyaaf ati amma seera uumamaa keessa deemtee iyyuu waa'ee ragaa kana namaa kennu osoo hin taane. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 5 lakkoofsa 29 maal jedha beektaa? Yesuustu jedha jecha kana. Harki kee mirgaa yoo cubbuu si hojjechiisee isa ofirraa kutii gatii jedha. Iji kee mirgaa yoo cubbuu si Kiristaana, hojjechiisee okay, isa ofirraa kiristaanni baasii cubbuu gatii jedha. kiristaana harka tokko ofirraa mura ergite. Harka biyya Islaamaa harka muranuu balaaleffachuu jiran kan ofirraa muraa jedhu kan kiristaanuma tokko harka ofirraa mura ergite beektaa biyya lafaa hanga jiraatti. Ajaja bar Kiristaana komaandii. jechuun fakkaatti Kiristoos ergatee maaliif abboommi kana raawwanne kunillee anaaf gaaffii kiyyaa sanii Muri fi jechuun sanirraa bar mormii hin qabu. firraa muri jechuun ajaja bar muramuu qabaa masti dirqamaa miti. Dirqama Raawwatamuu qabaa bar. Okay, kiristaanuma tokko sandhiisi yoo as sidhawan jedhe yoo namni tokko as sidhee as kanniif jedha. Mee kiristaanuma tokko ittiin gallakkisee ilkaan raayyaa isaa gama naa kan nufi. Ijji ta'e maal ijalleef keessaa baasaa jedhaa bar. Yoo cubbuu jedhe. Of keessaa baasaa jedhe. Kiristaanni biyya lafaarraa ija malee deemaa bar silaa. Haa ta'u Iji sinaa. Ol kee beena mirgaa salaam yoo alaikum. cubbuu si hojjechiisee isa of keessaa Ija- baasii gateedha. Ani amma fakkeenya Akkas. nama Cubbuun ija ijaa isaan maali? cubbuun hojjenne jira. Cubbuun Kiristaanonni kun ija hunduu namni qulqulluudha. gartee Anaaf gaaffii namni cubbuu hin hojjenne paastar irraa eegalee ijji bar ijji waanuma taan ilaalu bar dubartii qullaa waanuma hamtuu waan fokkottu waanuma ilaalu bar miti waan biraa maal Ija isaan ilaalee garaa isaatti yoo hawweeyyuu akka Hawwe. waan sana gochaa Ejjee. raawwateetii jedha. akkas namni na guneessa jira dubartii akka laalee mun jedhu qeyroo fi qareen haraara teesseetuma ottona silaarra silaa dhufte hin jedhu jettee fadha foon hin qabnu jedhame. Maal namni dubartii takka dubartii bareedu waxxaramtee karaarra laal taasii borcee baas akkana jecha kopheesii hiilii faranjeetu ka'u godhaa rifeensa gallakkiftee hidhii dibattee akkana jettu maal hawwa namni hin nawwu. Dubbiin reebnaa gale. Gurbicha shaadaa qabsiiftanii asin nu arrabsisiiftanii. Kam inni? Gadaa kan. Urjii yaani islaamallee miti garuu Islaama qorannoo wallahi irra jira. kiristaana keessa ture qorachuu jira malee. Albeen kiyya dubbadha salaasuu biitaan naan deema inshallah. Rabbi isiniif haa laaffisu. Assalaamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattan. Baga waliinuu jiraan jirtuu fi Long time adda banneemi. Boqonnaa takka itti dabalee fi deemuu gadaa kanaaf. Eenyu gadaa fi urjii. Gadaa. dabalaa fi urjii Ani waa'ee mucaafaa kana Hin quufte. baay'ee ragaa Quraana. hin barbaadu ni hin beekamu. Urjii fi gadaa. Ayyee wangeelli jaldeessatti illee lallabaa jedha sagalee misiraachoo waaqayyo hin fudhadhu dhugamoo soba. Sinii kanna. Yaa abbo Mu'aaz maqaa isaatiin na dhiisa. Dheengadda kana Si- haasofne sagaleen kiyya asii feesbuuka sagalee Dantaa kiyya isee asii hiyyaa himoo guute. sagalee kiyya. Abbaan Asii. fedhe waa takka maatii ta'e abbaa mana kee waaqayyoo kan Dhugaa kee ammaatti makennaa saalfachuu jira. Intala shamaraa takka ta'ee sagaleen kiyya yoo akkana barreessuu noorra. mee kiristaanni jiraatti si malee ati kiristaan noormaaliidhaati. Kiristaanni biraa hin jira. Normaali an shakilaadhaami. Hin jira. Ati Amma iddoo tokkotti immoo ilaale beektaa Yesuusin tiyyoo ofii isaatii cubbamaadha. Ajaja abbaa qabeenyaa malee harree namaa akkasumatti waameeyyuu yaabbate. hin deebisne. Akka jedhe deemaatii balbal dhaggeeffadhaami wallahi raziin rakkoo bara. Iyyama abbaa qabeenyaa malee. Fuudhaati harree yoo irra si qaban jedhe yoo isin gaafatan dura deemaa gaafadhaan jennee beeka. Konkolaataa takka deemitii balbala sanii fuudhi yoo si harkan itti haajamne jedhe jechuu bara. Hattuu bara achuu namaa jaju deemaa fuudhaa fidaa ilmoo wajjin. Yoo gartee abbaan irratti si Iyyama qabate abbaa malee gooftaatu itti haajama. kana jedhama si. Inni deebisa. jedhaattan. Laa akka wangeelaatetti. Duuba eenyutu Akka wangeelaatti. Urjii Akkuma yoon akkana sin jedhe wangeelaa ta'e deemi urjii dhaggeeffadhu. Deemite harree tokko balbala warra gartee Muhammadi harree isaanii tokko qabii fidi yoo irratti Muhammad si qabe yoo si qabe
Abu Muaz itti ajame siif deebisa jiini yoon sin jedhe akka ati hattuun si ajaje moo akka dheexee gaafattuun si ajaje. Leebaan naa taphaa baarii dabar kun jarri lachuu iyyuu walirraa fagoo miti. Inni dhaqee fides inni ajajes. Akkas. Inni sun maqaan qabu. Yesuus Yesuus kaa inni dhaqaa fidaa jedhe. Gada as keessa teettee Yesuus hin arrabsu jirta. Laan arrabsine waan wangeela Maalumee macaafatu jedha bara wangeela Maatiyus boqonnaa 21 deemi ana macaafuma jedha bara. Hatticha kana liqa wurat amma asitti gad. Zakati. Astas Rimaayu kiristaana ofiin jedhe. Abu Muaz. Kiristaana jennee bara. Abdii jirti. Urjii waan biraa sii kan boqonnaa biraa. Nagaan si baatoo abdii. Kiristaana? Sifillaa ta'u Islaamni akka fedhe irraa dubbatu mirga qaba. Ati kiristaana jettee maqaa kiristaana dhaattee arrabsu mirga qabda. Kiristaana miti bara. Fuudhaa Oromootti illee bara. Waaqni harree yaabbate jechuun safuudha bara uummata Oromoo biratti illee. Wallaahi xiqqaa. Abiyyiin yaabbatu harree. Dhibba lama nagaa. Gadaan duraan kaamilaa ta'uu bakka eegga bartee sii ta'e. Waaqa koo arrabsaatti ni bara. Baga beekte. Deemee sin jalaan sokke. Gadaa Amma waa'ee noo irratti kan kaastanii obbo Muaz. Ayyee. Waan waaqni kenneef maaltu nyaachuu dhorkeree nyaataan jiru mannamma. An ummata ammaa sin hin jenne kiristaana wangeelli kun kan kiristaanaati moo kan chaayinaati? Yesuus abbaa koo jette gaanu dhufte kun amma. Kan addunyaa hundaati malee kan chaayinaa kan Dhagaa biyya lafaa dhageeffadha. Irgixanyaadha guyyaa tokko akka dhuftu nama nasiin. Akkaataa kanatti barannaan barsiisnaan. Akkana gootee gadaati. Biyyi lafaa nagaamiin. Tajaajila jedhu kun waan wangeelii maaf diddan jiran. Waan wangeelii jedhu maali? Osoo quraanni Yihudaan nyaadhu jedhe Yihudaan nyaadhu wangeelii keessin jedha quraanni keessa nyaadhu naan jette nyaaddee si garsiisu. Garuu Abu Muaz ilaa iddoo kanatti immoo akkamiin beektaa wanta akkama dirqama lubbuu keetiif waa gochuun jira moo hin jiru? Hin jira. Yoo ruuyin kan keessa kee aboo fete amma foonuma booyyee akka shari'aatti yemmuu illee Kan nyaachuu waan namaatu dhufee jira kan jechuun nama baraaramu kan booyyee. Lubbuu kan kee du'a oolchuuf jedhaa nyaadhaan jedhu quraanni keessa. Akkas nyaadhaa jedha. Amma fakkeenya sii godha. Kijibni haraamii miti akka aadaatittis akka amantaa kijibni haraamii bar miti. Kiristaana tokkoon waan jedhe ani dhufee haadha manaa keetiin ajjeesu akka haadhateetiin ajjeesu deema qawwee qabadhee harmeen teemee waan jedhe nagarsiif taanaan eesiin garsanaan jedhe eeyyee. Hai kijibdee harmeetiin dhokeessitu hin jedheen kijibaa jedhana islaamummaa keessa waa sadii moo afur irraa naman gaafatu jedha nabi Muhammad rabbiin waan sobdee amma fakkeenyaaf namaatu gadaan ajjeesa jedhee si barbaadu deema fannoo siin ajjeesette mana kiyya jirta as jira jedhanii information harkatanii dhufanii gadaan hin jiru jedhee si baraaruudhaaf waaqayyoon kan itti nan gaafatu. Si galaa gadaa? Nan gaafatu. Lama waan nama dirqa nama fakkeenyaaf qawwee na qabanii karkarroo nyaadhu takka eji jedhanii dirqii waan si godhan dirqaman lubbuu kee baraaruuf waan sanniin raawwatta waaqayyo sin gaafatu. Sadaffaa maraataa irra qalamni jiru jedhan irratti hin barreeffamu jedhan maraataan waan fedhe hojjete yoo hate birrii yoo hate nama yoo hojjetes maraataa hin ajjeefamu sammuu gatee jira. Kan bira daa'imni xiqqaan tokko ilmi kiyya kaa'amata 5 7 8 9 10 yoo birrii si jala hate takka nama waraanee kan wayiin akka kan ajjeesu yoo taate daa'ima kun ittiin gaafatu waaqayyoon. Kan bira nama hirriba keessa jiru irra abjuu keessa in his dream waan fedhe yoo haasaa oole fakkeenya haadha manaa keetii hojii farafa hirriba keessatti walii galee nama arrabsafaa hirriba keessatti Yesuus goofta jedha Allahan waaqa jedhee fedhe kana waaqayyoon ittiin gaafatu. So wantoota akkanaa kanaa jira jechuudha. So kana dubbiini rabbi nu haa laaffisu. Biliyoon kottu iyya kottu miliyoon kanaas faloo haa godhan hime itti jiru. Anaa bahuu deemu dhuftee anuu hin baha. So sanii waan biraa eenyume abdii jirta? Okay waan jedhu nyaachuun wangeela kan akka hin bulu chaayinaadha moo islaama moo kiristaana laallata wangeelli? Addunyaa guutuu laallatan. Kiristaana laallata moo islaamni wangeela ni amanaa? Amanuu didani malee sin laallata. Jaa'iba rabbi. Biliyoon kana faloo godhaa jiran chaalenjii wayiiti 280 warra galtanii 300 galchinaan chaalenjii wayii jira. Yaara 2,000 yoo gartee hin jenne qixaata 2,000 irraa fuudhanuu isarraa. So akkasii faloo godha isa na cinaa jiru kana warri jirtan barakadha. Waan jedhe abdii koo abdii quraanni sin ilaallata? Nun ilaallatu. Goobas akka kallattiin na deebisan hin ilaallatu. Wangeelli kee na laallata? Addunyaa waan dhufeef si laallata situ jalaa deeme malee.
Okay, ayya sitti sin okay, ayya akkuma teetti asiifaatu ayya. Okay, wangeelli kan kee jaldeessaa nyaadhaa jira jaldeessani nyaata. Nyaachaa jira siin jedhe baruu manni nyaachaa Nyaata jiru ummata siin gaafadhe peente ni nyaata jaldeessa. inni kun duudhaa ta'uu danda'a yookaan immoo akkaataa bartee Duudhaa aadaa sautu jiru sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan caafame hundinuu sanis si gaafadhe. Hin nyaata jaldeessaa fi waraabeessaa fi saree fi hantuuta hin nyaata. Amma Chaayinaa Oromiyaa keessa harkan naqa. Chaayinaan karaa tolchu jirti seenee nyaatallee ma dhufe kan nyaatu. Jaldeessa hin nyaata? Qabdee naa fiddaa? Siifin kan na yaa? Jabaadhu kaa maal eegdaree haa naan nyaadha jedhi jaldeessa. Ni nyaatta moo nyaattu? Maal nyaachuu amma nuti Addis Ababa keessa jiraanna waan nyaannu maal beenna jaldeessa saree ta'eyyuu nyaachaa oollee? Hin nyaatta moo nyaattu? Sareen Finfinnee keessa ni jirti moo hin jirtu? Guutte. Mootummaan saree qaltee nyaachuu sin ni dhiisa? Mootummaan Abiyyiin saree qalanii gurguruu hin dhiisa? Chaayinaa maa dhiisaree? Okay, waaqayyoon kan kee saree ka nyaatamtu mana keetti siif ayyamu siif hin ayyamu. Waa'ee yamaa miti kun amma inni kun akkaataa itti guddina kee yookaan immoo meentaalitii kee guddinaaf isin gaafanne malee otoo itti bartee ati sin nyaatta akkuma Chaayinaa nyaachaa jirtu kana. Saree wangeelli saree jaldeessaas waa hunda siif ayyame nyaate isiniif haa ta'u jedhe hin nyaattamoo nyaattu akkuma lukkuuf handaaqqoo fi maarree foon sigaa nyaattu. Otoo biddeen amma nyaattu kana dhabdee foon horii dhabdee hin nyaatta gaaf sana. Waaqayyoon yoo dhabdan hin jenne yoo dhabdan waaqayyoon re'ee nyaadhaa lukkuu nyaadhaa yoom jedhe nyaattaa jirtaa miti booyyee hin nyaattamoo nyaattu. Booyyeen sila hin nyaatama bar. Hin nyaattamoo simba ni nyaattamoo nyaattuu sin jedhe boo abdii irraa hin haasa'u jira. Ati hin qabdamoo mana foonsaa banattoo jiraatte rakkoon qabaatu. Fayyaan qabdoote namoo normaaliin sisee galatoome biliyoon nagaa dubbadda eenyu. Waalaikum salam warahmatullah. Baga zaa kana geessan. Naguma ustaadha fayyuma. Waalaikum salam. Galata rabbi. Baga jiraattan. Ummata finne dafa biliyoon falan Amma guyyaanis dhiyaate ustaadha. Akkas. Hingoona. Manni keenyatti qorkaa qabate. Ol kaasaa jedhin faloo godhamee jirana. Waay. Biyya lafaa nagaa miti. Kuma 300 deemu jirtanii deemaa jiran. Warri biliyoon faloo godha. Amma kudha tokko waan akkanaa bichaa tabe. Hin godhan hin geenya inshaallah. Yoon akkana dhufe ittiin fida hin guunnaa bar. Biidinillah. Subii tana yoon dhufe subii natti hin tolu malee hojiin deema. Subii dana biraa jiran. Follow godha follow warri gootan maashaallah godhaa jirtan godhaa jirtan. Nama tokko furtuu giraamee 300 tan ol guutaa fi walakka maan biliyoonii 300 tan ol guutaa 283 haa taatu follow godhaa ka abbaa ta'e qonna kana isa wattaaddaraa kana. Maashaallah. Akkasi. Isa milishaa dhiite qofaa fakkaatu kana irraa. Hunda keessan isin jaalanna saba koo foon koo lafee too Oromoo too Oromiyaa too hundi keessanuu kuma feetanittu waan walitti qabnaa miti. Yo video gadhiisaan jira video isin duut godhaa jira. Dalagaan jira video nama bira gahaan jiru malee waan san beeku. Hingaa gahaa jira. Akkasii baga jiraattan hundi keessanuu maashaallah. Itti rukutaa kaa jira name rukutaa. Bakri rukuttee atoo faloo gootee Bakri. Ustaad Kadir assalamu alaikum baga dhuftan Ustaad Albeenis. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekhana akkama dhala. Arra zooroo mana keessan dhufne akkuma tasaa gartee obboroo kee lafaa. Baay'ee sin jaallanna wallahi. Saa kudha takka. Rabbuun malee keessa hadeera. Boqonnaa akka keessan kanarraan kanatti fidu yoo takkittuma san naa fudhatte akkuma rasuuli jedhu balliqu anni walau aayaa jeemi Phaawulosilleen akkasuma jedhe bar caafanii qulqullaa hundi gaggeessaa fura qulqulluu nama gorsuufis nama dinniinuufis hin gahaa jedhee takkittuma san yoo naa fudhatte ni peenteen gahe hin fudhannu taanaan dabare kan biraatetti. Ifin cinquqa. Muhadaraa khutbaa itti godhaa olumaan na cinqeen waan caafame dirqittiin fudhachiisa laa jalaa gubbaan. Rabbi rahmatis. Abeet. Yes. Illee umurii dheertuu siif haa kennu. Wallahi darbii nu jiraadhu. Kanaaf anillee gara amantaa keenya kana dhiyoo dhufe. Rabbi irratti haa jiraatu baga sii kan baga nama waaqaysuuf dhiira akka keetii
ilma maariyoon Amiin. waaqessu ilma namaa dhiiftee ilma Yahudaarraa dhalate keessa Yahudaa keessaa dhalate dhiiftee baga waaqayyoo Yesuusiin argamsiise Maryam argamsiise si ana argamse baga sii kenna Isaa ergamaa rabbii baga godhatte alhamdulillah. Amiin. Amiin. Hayya. Dura daandii irra Follow. jalladhee ture kiyyuma deebi'ee beeki. Baga deebite ammallee irra jiraadhu baradhu ammoo yoon barane takkumaa dhufee isa jilbiifattee wangeela karaa dhaabbate Yesuus fayyisaa jennaan si fuutee siin deemti. Lakki harka laadhu akkasitti harka laadhu. Hin laatu namni namatti ta'u Yesuus nama ta'uu beeku hin laatu abadan namni islaamummaa barate islaamummaa gadi hin dhiisu boo wallaahi gadi hin dhiisu qoonqoo addunyaatii taate malee gartee waladaaru aakhiratu khayrun lilladhiina taqaw afalaa taaqiluun warra rabbiin sodaatuuf aakhiraatu caalabboo assammuun qabdanii jedha rabbiin bar eenuu fannite gooftaa hin qabne akkasi maashaallah. Ustaz itti jabeessaa meeshii biliyoon tana walakkamaan namni kumin fi dhibbi lama dabalamuu qabaa bara yoo xiqqaate namni dhibbi shan dabalama ammaa bar maashaallah ol kotanii bar maashaallah booda agarsiisa ammas oguu dabalame gara gootanii faloo gootanii jiran gara hafuura ija hafuuraatiin silaaluu jiran silaaluu qabanii way. haadha manaatii sin qabu yoo carraan namarra bu'ee sin beekamu. Waan barreexaa tana waan ofirra kaawwatana qaba malee waan qabu rabbii qaba. Koofiyaa isaa tana ol waaqayyoo jira hin qabu waan bira. Hayyee. Maashaallah. Abdii noo dhufe abdii biraa dhufe. Salaamu alaikum. Abdii boruu. Foloo godhamee ol ba'a biliyoon kana foloo godha. Rabbi sinirraa jaallatu. Gadaan oo mul'atu. Gadaa foloo goote. Hayyee. Tole. Maashaallah. Foloo gootanii jira biyyi lafaa. Ustaz gadaa rabbi alaaf Gadaan maa dubbisu Quraan. Ameen daa'imata jiran. nuu waan inshallah. Mata keessan deebdu. Mata keessan deebdu. Ma dubbisi jenneen nuyis. Dubbisu. Ani sammuu qabu dubbisee. Hafuura. Maarree Quraana keessa hafuura malee siif hin galtuu ija qabaattee sammuu qabaannaan daasseet. Hafuura malee kuni nama uummata irraa dhugaarraa dhoobu kijiba gartee dhokoyisu kijiba tolchuudha. Kuni wanni barnoota waldaati malee barnoota Yesuusii fi Wangeelaatii miti. Waaqayyo tokko eenyu sanuu abbaa allaqee Yesuus nama dhumate. Wal keessa jiran keessa galchi anumaatu haadha Mu'aazii anumaatu abbaa Mu'aazii yoon isin hin jedhe fayyaa maraataadha. Maal jechuun? Isinumatu immoo Mu'aazii yoo jedhanii. Rakkisa kunis maraatummaadha. Jaayib. Taaptaapis sayyee itti guddisaa jiran rabbi isiniif haa laaffisu. Abbaa koote namni tokko asuma lafaa keessumaa gaafa abbaan koo uumame anillee ni bakka gaafa abbaan koo jiru anillee ni jira gaafa abbaan koo dhalatu anillee dhaladheera. La ilaha illallah. Akkana. Ustaada olbeen dubbadhaa bakka nagaan olmaan keessan isiniif haa ta'u booda gad deebi'a. Hojiraadhe. Hooladha. Garamiin adda baafta rifeensa. Iyyeensa siiti laalaallaka murteessuudhaaf. Guyyaa tokko mee jetti guyyaa kan jetti. Eega. Hin dhagahamu biliyoon. Amala reetii fi amala hoolaa jechuudha. Eessanumaa irraa argame malee waan sarree guutu yennaan moo hoolaa guutu yennaan? Hoolaa guutuu re'ee guutuu parsantii dhibba hoolaa parsantii dhibba re'ee. Okay, let's say for example, Yesuus tu dhufaa yenna TikTok irra. Yesuus yennaan moo waaqa yennaan? Ta'ullee biqillee ragaa jiraatullee jiraachuu baatee parsantii dhibba waaqa. Daa'ima boo'ee jira. Akkasuma wayi. Ajaa'ib. Akkastu wayya. Wallahi hin rakkanne boo. Biyya lafaa maali?
du'aayi nu godhaa jedhan du'aayi. Rabbi gartee nu haa qaceelchu islaamaan rabbi nu haa jiraachisu yaa rabbii kiyya. Allahumma hawwin alaynaa ahwala yawmul qiyaama. Maashaallah. Biyyi nagaami abboo foloo gootanii gad deemaa jirtan gaafaan an lallabu ol yaatan gisee cal jenne uummanni cal jetti. Uummanni waa dhaggeeffachuu gurri namaa kun waa dhaggeeffachuu fadhaara. Ajaa'ib. Bareeda deemanii danda'a. Maan jedhu dhibba takkallee itti dabalanii. Maashaallah. Deeman yaa. Minishaa kana folloo godhaa. Minishaa kana folloo godhaa jedhan uummata. Minishaa kana folloo godhaadhaa toofa ta'e. Minishaa ganda keessan dhufee fooloo akkamitti godhame qo'e? Dhiitee ni kuffisa. Uleen tume cafaqee dhiite fidaana duratti jedhanaan gorraayoon fadhe jedha. Waraana fakkaattaa bara biliyoon duraan wallahi waraana fakkaata. Sanuu warra waan ni lole gara Tigraay lole. Sagaleen kee jira? Waraana ka ustaas ta'e shahaadaa qabsiisan dhaqanii. Agarre. Galgala sinii akka waa isinirra dhufne jedhani. Waardiyaa. Maashaallah. Yeroo isin raftan halkan isin eegaa bara. Oolota tiktookii kana. Mee qoyaa namni